yeroo isaan hin jirre zaakkanaatii hin jirre naaf himi halkan immoo guyyaadha halkan himi halkan saa meeqa jarri halkan sa'aatii 3 hanga 6 taa'u jaaboodan jiran okay jaaboodan nan dhufa tamam jaaboda nama dabalanneetti nama waliin dhufa haxaqitti bira dabarreeyyuu dhufee sanaatti na mudate jechuudha. Haxaqittuu ka bira dabarre. Haxaqitti kanan bira darbe awwaalaa haxaqe sanaa kanan bira darbe dhufee as keessa asitti na mudate jechuudha. Ayyee. Kanaafiyyuu Oromoo keenya. Wayii Allah. Waanan jedhuun qabu jechuudhaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa eegaa kunoo eessatti deemuu jirtaa jechuun keessanis hin oolamu miraan deebi'ee jira maaliin deebitee jechuun keessanis hin oolamu mucaa tokko kalee akkamaan deemutti arkee jechuu isaa namni qabee jiru jechuu maneedhaa keessatti siigalee namni qabee akka malee reebanii 200 Itoophiyaa gaafatan arkeetiin jechuu iddoon san iddoo xiqqishoo fagoodha osoon bakka biraa deemu jiruutiin arkee viidiyoo xiqqoo takka irraa waraabee ture eegaa kunoo ammaan tana bakka tana nama fideetiin jechuu namaan fidu dhufee jechuu mucaa kana akka inni keessa jiruu fi kana hunda adda baafadhee san booda nama deemee magaalarra dhaqee jechuun nama itti fidu deema ulaa tan hunda ulaa abbaa sadii gubbaan qollofiidha ulaa san hunda murree jechuu caccabsinee mucaa kana akkas keessaa baafnu saniin godhuu deemaa jechuu yaaliin godhu jira egaa maalirra jira mucaan kun ni hubanna kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa isin hundinuu haga viidiyoo tanaatti nu faana tura waan isa irra jirus isaas keessaa baafna waan silaa yaada isaatis irraa baafna sanifu aga viidiyoo tan dhumaatti na faana turaan haay maali haga khaleessa kanumatti taa'u jirta kun taa'u jira way ajaa'iba rabbii kana nyaata si fidanii binne si deebeni maal siin jaan natti fakkatanii afaan isaanii beeku hayyee fulus naan jedhanii mukutanii kan bira jiru immoo namni takka bichaa kan afaan Oromoo haasa'u hayyee yeroo sana keessa hayyee afaan Oromoo kana soo maal jiru naan akkasiin jechaa jiru naan jedhe maallaquma natti fakkaata maallaquma fedhanii ani immoo namatti bilbila dhiyyuun qabu beekta hayyee kanaafiyyuu inni bira jiru suni afaan Oromootiin naa hiike hayyee isaan qoy maallaqa maalis gaafatan atiin kun isaan irraan hin dhufne ati mataa keetiin kafalatti as baate saa wallaala ati nyaata nyaatti jedhanii si fidanii mana duuba maal si reebanii si hidhanii akkanatti hidhaa keessa si naqanii wanta si godhan isaan kun qaama mootummaan taane yoo qaama mootummaa taate qaama mootummaa taate qaama mootummaati saniif si qaban jenna qaama mootummaan taane maaliif si qaban hin beeku kana dalagaa jiraa naan jedhaniitiyyuu achi biyanii ayyaana afaaraa beekta magaalaan kun ayyee si kijibanii jechuu kijibaan kottu naan jedhanii nyaata nyaachisanii waa hunda naa qantineedhanii achi na fuudhanii kutuu isaanii na arge an dalagaa amaseen jala deeme waa hunda na godhanii jechuudha waan jarna godhanii sillee cafaqanii na tumani baay'ee awoo qaama bar qaama si arkee bar kalee akkatti dullaan si tumanii si babbaqeessanii qaama way rakkoo keessa jirte jechuun ammaati amma ani ilaal bakka iddoo tana an komantii jalatti nama meeqaatu wanta naan jechuu jira iddoo kana amma namaan fiduu deema tamaam nama waliin dabalannee nama baay'ee waliin dhufnee si baafna malee ani kophaa kiyyattee immoo wanta ka godhuu hin danda'u maaliif jennaan wanti kun hadiida kana cabsuu hin danda'u natti ulfaata waan hadiida kana muraa yookiin hulaa cabsaa yoo nama qabaatte jechuudha nama niin qaba baay'een qaba nama qabaatte nama wajjin eeyyuwa gotuuti akkas keessaa malaan na baaftu yeroo isaan hin dhufne naaf himi amma yoo akka tasaatti nan dhufan nan baafadha dafee siigalee yeroo isaan hin jirre zaakkanaatii hin jirre naaf himi halkan immoo guyyaadha halkan himi halkan saa meeqa jarri halkan sa'aatii 3 hanga 6 taa'u jaaboodan jiran okay jaaboda nan dhufa tamam jaaboda nama dabalanneetti nama waliin dhufa nama waliin dhufnee si baafna okay maallaqa qarshii takka hin buusin hin qabu malee nama irratti dawwaladhu hin qabu jiin siigalee akkas jedhin malee qarshii takka hin buusin maallaqa ummanni ummata hattuudha kun si hatuu deeman malee ati garuu haga nuti nama dabaladhee dhufuu obsituma obsumaan as keessa taa'e tamaam yeroo isaan dhufanis afaaniin waa hedduu hin jejjeen yoo afaaniin waa hedduu hojjettee bakka lubbuu ta'e si baasan maaliif jennaan amma lubbuu kiyyaa sodaadhan maalan ittiin jedha sabusee eeshechuu malee waan jedhan tolle eeshittiin jechuu malee lubbuu kiyyaa sodaadha jechuudha ni baata waan takkallee yaadin ni baata as keessaa nama dabaladheetiin nama baay'ee jechuun dhufa yookiin isaan kun amma fakkeenyaaf wayin si gaafadha isaan waan akka meeshaa ni qabanii meeshaa waraana ni qabanii san nama lama baatee nama lama baatee jira yoo kasan qabaatan taate
nutilleen qaama mootummaatiin fidee dhufaa fiinjeen bakka tana qaama mootummaa fideetiin eegaa yoo nuti amma harka qullaa dhufne isaan waan meeshaa qabaniif dubbi biraatu nu qunnamaa jechuudha si galee qaama mootummaa fideetiin iddoo kana wooma isaan akkana namaas keessa godhan gaafadha si galee iddoo kana qaama mootummaatiin fida qaama mootummaa ati haga finnee dhufnu ammaan fidee dhufa amma deemee ammaan fidee dhufa ati hagasitti obsituma obsaan as keessa taa'e amma nyaata tokkollee si fideetiin dhufee miikkatti siifiin ol kan obsi hodhu nyaadhu tamaam waan takka yaadin si cinaan jira an nama hedduu baay'een beeka magaalaa tana keessa nama hedduun fidee si baasa waan takka illee yaadin hay na ilma namaa akkamitti akkana godha namni ha aboode waan ani maalin abametti oromoodha nama dalagaan jira jedhee namatti nama waamee jechuudha arabatti nama kenne arabatti nama gurgurate hayyee oo dhaamsa dhaamsa nama nyaachisu jechuudha irraa of eeggadhaan jedhaan ittiin ammallee dhaamsa isaa kana dhageeffadhaame yaa hordoftoota kiyya dhaamsa qabdu guututtuu mee oromoo teenyaaf dhaamsa dhaamifme oromoo keenya qaali waan isiniif dhaamu oromoon keenya har'aadha garaa ta'eera birriidhaan iyyuu sin gurgurata maallaqaan iyyuu bitamee jira hundumtuu jechuudha namni oromummaa isaa yaadu takka hin jiru namni birriirra darbuu dadhabee bara kana birrii jettanii biyya keessan lammatina saba keessanis hin gurguratina dalagaadha jettanii immoo oromoos immoo namanina oromoof arabni walii galeetiyyuu jechuudha amma nama fixuu jira nama nyaachuu jira baay'ee isa haxaqitti bira dabarreeyyuu dhufee sanaatti na mudate jechuudha haxaqittuu ka bira dabarre haxaqitti kanan bira darbe awwaalaa haxaqe sanaa kanan bira darbe dhufee as keessa asitti na mudate jechuudha ayyee kanaafiyyuu oromoo keenya Allah waanan jedhuun qabu jechuudhaan waanan dubbadhuun nabe oromoon nyaattuu taate barana khalaas oromoon nyaattuu taate yaa oromoo waan akkanaa tanarraa if eeggadda ammoo taa waan akkanaa tanarraa if eeggadda aboo wallaahi rabbina gayaan si haa baasoti ni baata waan takka illee yaadin dhaamsa fixattee mitti khalaas waan takka illee yaadin aga kiyyatti si cinaan jira okay yalla yaagaan fidee si deebuutti asumanaa ture tamaam ammaan fidee si deebi ammas eegaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya eegaa kunoo ittoon nun jirus ittoo ajaa'ibaati sanaa tana xarafa magaalaa xarafa bakka ittaanuu namni keenya bakka akkanaa tanatti waan hin taane hojjechaa jira jechuudha waan hin taane hojjechuu jiran waan adda addaatiin arku jira wallaahi billaahi waan adda adda waan nama gaddisiisaatiin arku jira eegaa kunoo kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya wallaahi irrallee akkasumatti micaan kun bakka garaana nyaata jechuudha wallaahi arra garuu nama fideetiin itti keessa namaan beekurra nama hedduun beeka nama sanirraa fuudheetiin itti keessa yookiin ammoo qaama mootummaatiin itti fida yookaan za'aa namni hin jirres yoo dhufne nama hawaasa kiyyaan fida yoo za'aa isaan jiran san taate ammoo qaama mootummaa fideetiin isaanuma kana qabsiise jechuudha isaanuma warra micaas keessatti kanatti azabee akka malee godhee dararee tumee maallaqa guddaa gaafachuu jiru kanaa nan qaba jechuudha siigalee wallaahi ilmi namaa haganuma yaada micaa kana gurguratanii arabni fuudhee asii akka fedhe gaafate akka fedhe godhee maallaqa akka fedhe gaafata maali oromoo teenya nyaattuun teenaa maa akkana waa nyaattan oromoo warra nama garaan teenaa garaa isin emelaan siigalee maallaqa jettanii akkamiin lammii teessan akkamiin gurgurtanii hin qaanfattanii bar lammii teessanii bar saba keetii bar ilma saba keetii ilma lammii teetii akkamiin gurgurta maallaqa jetteemi zabana ammaa zabanan aakhiri jira zabana namni maallaqaan bitamu keessa jira yaa oromootii hordoftoota kiyya wallaahi hedduu mataa kanaatun na dhukkubu jira zabana laakhir jira zabana laakhir garuu micaa kana ni baafna siigalee micaa kana ni baafna booda micaa kana mana ni geessina ni qoronna bakka ati jirtu iddoo ati jirtu bakka ati jirtu luqqaafnee kana si fuudhuu teenya qaama mootummaatiin siigalee qaama mootummaatiin bakka ati jirtu sii fi warra akka keetii sanis akkana waliin luqqaafnee fuudhuu teenya silaa arra rabbiin ijumaan si arke gaaf takka silaa akkuma tasaa ijaan si arke
suuraa ta'e bichaan garsalaa kanatti bakka ati jirtu kana rarraasanii si fuudha namni safaata gootaati safaata goota wallaahi ati ummata wantaa kana wajjin safaata goota qaama mootummaati wajjin siimeen waan akkanaa kana dhiisuu baatta akka ati itti dhiistu si godha jechuu namni si goonaa miti si goona akka itti dhiiftu si goona eegaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya akka feete taatuu micaa kana ni baafnaa miti ni baafna si galee arra osoo sababa micaa kanaan baasne jennee osoo yaanuuti anaa fi nama afurii yaa'u jira karaa namni afran noo deemu jiru waraqaa eenyummaa biyya tanaa hin qabu waraqaa eenyummaa biyya tanaa ni hin qaba waan taateef biyya tana keessa qabaa jira ammas qabaan kun amma torbaan lama eegalte qabaa jira akka suudii maa kanaan nama raafu jira namni askarri jechuudha saniifuu akkas ijoollee san waraqaa eenyummaa gaafatan waraqaa eenyummaa dhabuura na jalaa qabanii qochiisan an eegaan amna dheertu tana deemee dhufe hin deebi'u jechuuf hin kophaati jechuudha akkuma inni keessa jiruun laalajee maqee jechuu isa biratti ol naafi nama afurtu jedhuuf jira namni afurana nama qabanii kutan karaa maneedha qaama mootummaatiin qaamni mootummaa walii fuudheetuma bakka wanta darbuudha maaliif jennaan silaanii fi yeroo duraa hariiroo itti qabaadhee qaama mootummaatti dhiyaadhee waan akkanaa jira jeen yeroo sanuu niin fide jechuun micaa kana bira waan san hin taaneef bakka dubbii waliin naan dhufne mee inshaallah boruun fidee jechuu qaama mootummaatus nama biraa taatus fidee micaa kana as keessaa gabbaafne sin garsiisa.